jeneraaloti waraanaa gurguddoon hooggantoonni basaasummaa fi qondaaltonni Pentiigoon boqonnaa xumuraa torbanii isaanii guutummaatti haqanii hatattamaan gara waajjiraatti deebi'anii jiru. Walga'ii ariifachiisaan halkan guutuu deemaa jira. Loltoonni eegumsaa fi humnoonni addaa haala dammaqinaa isa dhumaarra kaa'amanii jiru. Guyyaa har'aa Sanbata Caamsaa 23 2026 ittaanaan itti gaafatamaa hojjettoota masaraa White House Scavinoon toora Twitter isaarratti viidiyoo sekoondii muraasaa tokko maxxanse. Viidiyoon kun suuraa xiyyaara waraana Ameerikaa isa hunda caalaa sodaachisaa qaalii fi ija raadarii jalaa dhokatu xiyyaara B-2 Ispiriitii agarsiisa. Scavinoon waraana guraan ala darbee dursee haaluma kanaan beeksisee turuun isaa dhimma kana muddama keessa galchee jira. Iraan gama isheetiin callisee hin teenye. Dhaabbanni basaasummaa Ameerikaa CIA fi ijji saatalaayitiiwwan warra dhiyaa wanta guyyoota muraasa darban kana dachee Faars irratti arganiin sammuun isaanii burjaajee jira. Iraan misaa'ilota baalaastikii ulfaatoo warra badiisa guddaa fidan iddoo kuusaarraa baasuun dachee biyyattiirra raabsaa jirti. Garuu wanti hunda caalaa nama raasu misaa'ilonni kunneen bakka biraatti kan geejjibsiifaman dhokfamuuf yookaan eegumsaaf osoo hin taane kallattiin galma diinaarra qubatanii ajaja dhukaasaa qofaa eeguufidha. Sochii addunyaa raasaa jiru kana bal'inaan qabannee jirra. Akka gabaasni New York Times saaxileetti Iraan dooniiwwan daldalaa ulaa Hormuz qaxxaamuran hundumaa kaffaltii gibiraa ce'umsaa guuruuf qophii xumuruu isheetiin kaffaltii doonii tokkorraa Doolaara miliyoona 2 gaafachaa jirti. Yoga xumuraatti nu faana turtan iccitii bal'aanii dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaa ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hagaa xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. I'm pleased to say that as of yesterday, one day before I assumed office, the hostages in the Middle East are coming back home to their Samiin baagiddu galeessaa inni ijoota darban Arabombiin qawwee Misaa'elaa fi dhiigaan haguugamee ture yeroo ammaa kana callisaa suukaneessaa tokko uffatee jira. Garuu namni seenaa fi xiinsammuu waraanaa beeku calleensi kun nagaa osoo hin taane calliinsaa bubbee duraa ta'uusaa sirriitti hubata. Qilleensi naannichaa har'aa urgaa daraaraa osoo hin taane foolii dhiigaa dhukaasaa fi baaruudaa waraana marsaa biraa isa kanaan duraa caalaa gara jabeessa ta'e tokko foolataa jira. Addunyaan waraqaa marii Islaamaa baadarratti qabamtee yeroo jirtu masaraa White House keessaa qanqeen ibiddaa tokko mul'atee jira. Mee dhugaa dhooftuu waraana sa'aatii 0 kanaa haa ilaallu. Waraanni ammayyaawaa qawwee dhukaasuurraa hin eegalu. Inni mallattoo ergaa dhokataa fi waraana xiinsammuutiin eegala. Guyyaa har'aa Sanbata Caamsaa 23 2026 ittaanaan itti gaafatamaa hojjettoota masaraa White House Scavinoon toora Twitter isaarratti viidiyoo sekoondii muraasaa tokko maxxanse. Viidiyoon kun haasaa siyaasaa yookaan ibsa dippiloomaasiin turre. Inni suuraa xiyyaara waraana Ameerikaa isa hunda caalaa sodaachisaa qaalii fi ija raadarii jalaa dhokatu xiyyaara B-2 Ispiriitii agarsiisa. Namoonni dilee viidiyoo kana akkuma agarsiisa humnaatti fudhachuu danda'u. Garuu hayyoonni waraanaa fi basaasonni warra dhiyaa yeroo viidiyoo kan argan onneen isaanii ni dhaabbate. Sababiin isaa iccitii seenaa dhiyoo keessa jira. Baatii guraan ala darbe kana sekoondiiwwan 24 osoo waraanni dheekkamsa seenaa jedhamuun Iraan irratti hin eegalin dura Scavinoon guutummaatti viidiyoo kana ofumaa maxxansee ture. Erga inni maxxansee sa'aatii 24 booda dacheen Faars boombiin dhiqamte. Har'a irra deebi'amee viidiyoon kun maxxanfamuun isaa afaan waraana Ameerikaa keessatti sa'aatiin lakkaa'amu eegaleera. Waraanni jalqabuuf sa'aatilee muraasa qofatu hafe jechuudha. Kuni shira xiinsammuu osoo hin taane labsii waraanaati. Mee amma ija keenya gara Pentiigoon kutaa waraanaa masaraa White Housetti haa naannessinu. Wantachi keessatti ta'aa jiru sodaa waraanaa dhufaa jiru kana ragaa qabatamaan mirkaneessa. Miidiyaan beekamaan Ameerikaa CBS News oduu iccitii onnee namaa rarraasu tokko saaxilee jira. Jeneraaloti waraanaa gurguddoon hooggantoonni basaasummaa fi qondaaltonni Pentiigoon boqonnaa xumuraa torbanii isaanii guutummaatti haqanii hatattamaan gara waajjiraatti deebi'anii jiru. Walga'ii ariifachiisaan halkan guutuu deemaa jira. Loltoonni eegumsaa fi humnoonni addaa haala dammaqinaa isa dhumaarraa kaa'amanii jiru. Akkasumas gabaasni Axios dabalataan akka ifa godhetti Pireezidaantiin Tiraamp qondaaltota nageenyaa biyyaalessaa waliin walga'ii seenaa murteessuu tokko taa'ee jira. Tiraamp namichi marii dippiloomaasii Islaamabaad keessatti gowwoomfamee fi ulaagaa Iraaniif jilbeenfachuu dide sun amma filannoodhumaa murteessee jira. Dippiloomaasiin du'eeraa waraana barbadeessaa fi isa duraan irraa milkaa kan ta'e banuuf qophaa ajaja jedhu dabarsee jira. Tiraamp salphinaan dooniiwwan isaa baqatanii fi misaa'ilota isaa dhumaniif haaloo ba'uuf maraatummaa xumuraatiif qophaa'ee jira.
Meesirratti gaaffii guddaa tokko agaafannu maaliif viidiyoo xiyyaaraa B-2 filatan? Xiyyaarri F-50 yookaan F-35 maaliif hin maxxanfamne? Iccitiin isaa ulfaatina ajajaa waraanaa kan agarsiisa. Xiyyaarri B-2 Spirit xiyyaara idilee miti, inni xiyyaara addunyaa irratti qaaliidha. Tokkoon isaa Doolaara biliyoona 2 baasa. Wanti isa adda godhu boombii guddicha addunyaa MOP kan ulfaatina paawundii 30,000 qabu baachuu danda'a. Boombiin kun kan ijaarameef uumama raadarii dhiisee gaarreen dhagaa jabaa fageenya meetira 60 gadi uree seenuudhaani. Xiyyaara kanaan agarsiisuun Ameerikaan nuti buufata keessan isa lafa jalaa warra 90 haaromfamanii fi gaara qottoo qofatti xiyyaafannee jirra. Yuuraaniimii keessan dachee jalatti awwaallaa jechuun akeekkachiisaa jirti. Kuni waraana idilee osoo hin taane waraana dhabamsiisuuti. Garuu ulee fi obomboleetti Ameerikaa kana hunda duratti deebiin Teheraan maal fakkaata? Ameerikaan xiyyaara kuffistuus uummata beeleessitus Iraan akkuma gaara Zaakiroosiin sochoonee irraafamne. Iraan dorsiisa kanaaf jilbeenfachuu dhiisii ofitti amanamummaa fi qorannoo addunyaa dinqisiisuun dhaabbattee jirti. Biyyattiin amma nagaa dhiibbaa jalaa hin fudhattu. Hooggantoonni eegdota warraaqsaa Islaamaa Iraan silaam Ameerikaan dandeettii qabaattee waraana jalqabaa sana keessatti nu balleessiti turte. Isaan dhiigaa fi maallaqa isaanii fixatanii meeshaa waraanaa warshaalee isaaniiyyuu bakka buusuu hin dandeenye. Misaa'ela Tiyaadii fi Paatriyoot gubanii qullaafaniiru jechuun diina isaaniitti qoosaa jiru. Iraan dhugaa tokko sirriitti beekti. Tiraamp olola miidiyaatti of tuula malee Pentiigoon waraana haaraa kanaaf meeshaa gahaa hin qabu. Yoo B-2 dhufee boombii gateeyyuu Iraan dachee isheerraa magaalaawwan misaa'ela of danda'an 32 ijaarrattee jirti. Yoo tokko diigame inni biraa ofumaan ajaja fudhatee ulaa Hormuziin cufaam buufataalee Ameerikaa galoo galaana Arabaa ibiddaan niqam. Iraan waraanni lammaffaan yoo dho'e waraana baa giddu galeessaa osoo hin taane waraana kasaaraa dinagdee addunyaa akka ta'u ofitti amanamummaa guutuun eegaa jirti. Walumaa galatti addunyaan amma raafamaa qarqara dho'iinsaarra jirti. Sa'aatii 0 inni B-2 Spirit samii Iraan irratti itti mul'atu. Tiraamp of tuulummaa isaaf jecha waraana haaraa yoo labse kasaaraan isaa kasaaraa Veetnaam yookaan Afgaanistaan dachaa 10 caala. Iraan obsa waggoota 10 qabduun kiyyoo dinagdee fi misaa'ela lafa jalaa qabattee Ameerikaa gara azaabaatti oofuuf qophii xumurtee jirti. Addunyaan amma masaraa White House keessaa sagalee boombii yeroo labsamuu fi dacheen faarsa akkamitti akka jawwee deebistee diina ishee liqimsitu ija sodaa fi raafamaatiin eegaa jirti. Yeroo pirezidaantonni fi dippiloomaatonni masaraa White House keessaa ta'anii waraqaa mari'asii fi achi garagalchan gaazexaan onnee siyaasaa Ameerikaa ta'e The New York Times gabaasa iccitii basaasummaa addunyaa naasisu tokko saaxilee jira. Qondaalli olaanaan Ameerikaa tokko dhugaa dhooftuu kana yeroo saaxilu arrabni isaanii hollata ture. Iraan waraana haaraa hamaa fi guutummaatti barbadeessaa ta'e tokkoof qophii ishee isa dhumaa xumurtee sa'aatii 0 eegaa jirti. Dhaabbanni basaasummaa Ameerikaa CIA fi ejii saatalaayitiiwwan warra dhiyaa wanta guyyoota muraasa darban kanaa dachee faarsarratti arganiin sammuun isaanii burjaajee jira. Maaltu ta'aa jira? Iraan misaa'ilota baalaastikii ulfaatoo warra badiisa guddaa fedhan iddoo kuusaarraa baasuun dachee biyyattii irra raabsaa jirti. Garuu wanti hunda caalaa nama raasu misaalonni kunneen bakka biraatti kan geejjibsiifaman dhokfamuuf yookaan eegumsaaf osoo hin taane kallattiin galma diinaarra qubatanii ajajaa dhukaasaa qofaa eeguufidha. Kuni afaan waraanaa keessatti maal jechuudha? Kuni tarkaanfii ittisaarraa gara qophii aleellaa ifaatti ce'uudha. Iraan buufataalee waraanaa Ameerikaa warra biyyoota Arabaa keessa jiran wiirtuuwwan dinagdee fi iddoowwan xiyyeeffannoo Israa'el hunda sirriitti herregdee misaa'ila ishee gadi dhaabdeetti. Tarsiimoon kun yeroo Ameerikaan yookaan Israa'el dhukaasa jalqabuuf yaalan yeroo deebii Iraan gara sekoondii 0tti gadi buusa. Inni osoo samiin seeniin roobni misaa'ilaa guutummaa buufataalee Ameerikaa daaraa godha jechuudha. Kuni tapha madaallii waraanaa dursanii fashaleessuuti. Garuu dho'iinsi onnee Pentiigoon cabsee inni guddaan lafa gubbaa miti, inni guddaan dachee jala jira. Baasni iccitiin kun wanta warri dhiyaa dhaga'u gonkumaa hin barbaanne tokko ifatti baasee jira. Iraan magaalaawwan misaa'ilaa warra gaarreen jalaa gadi fageenyaan meetira 100 lakkaa'amu keessatti awwaalaman guutummaatti bantee jirti. Kanaan dura yeroo waraana guyyoota 40 sana wiirtuuwwan kunniin tokko tokko haguuggii eegumsaa jala turan, har'a garuu Teheraan haguuggii kana hundumaarraa mulqitee jirti. Magaalaawwan misaa'ilaa kunneen guutummaatti dammaqinaa fi xeerraa galfamanii jiru. Kuni hiika waraanaa cimaa qaba. Misaa'ilonni lafa jalaa kun bobaan guutamanii jiru. Boodiin bakka itti dhukaanii itti kennamee jira. Akkasumas boombii diinaa kamiyyuurraa guutummaatti eegumsa qabu. Ameerikaan wiirtuuwwan kana rukutuu hin dandeessu. Garuu wiirtuuwwan kunniin yeroo ajajni kennamu gaarreen faarsi baqaqsanii ibiddaa fi sibiila diina irratti dhangalaasuuf hafuura baafachaa jiru. Kuni diinaaf ergaa du'aati. Yoo nu rukuttaan keenya inni lafa jalaa ba'ee dhufu dachaatiin isin barbadeessa. Ija saatalaayitiiwwan warra dhiyaa warri kanaan dura dachee kana nutu to'ataa jedhanii dhaadatan har'a wanta argan amanuu dadhabanii ija babaasaa jiru.
Trump fi jeneraaloti isaa waraana kana xumurree qaruura nagaa keenyatti dirqisiisnaa jedhanii yeroo yaadan Iraan ammoo sirri waraanaa kanaan booda harka koo jira jechuun ulee ishee qabattee jirti. Gochaan Iraan kun madaallii addunyaa akkamitti jijjiiram? Iraan teekinooloojii fi humna waraanaa ishee dhokataa fayyadamuun of tuulummaa Ameerikaa jilbeenfachiiftee jirti. Ameerikaan yoo waraana haaraa bantee buufataaleen ishee baha giddu galeessaa Bahrain, United Arab Emirates, Saudi Arabiyaa fi Qatar jiran sekoondii muraasa keessatti qabrii loltoota Ameerikaatu dinagdeen addunyaa guutummaatti ni dhu'a. Dacheen Faarsaarraa gadameessa ishee bantee sibiila du'aa dhaluuf ciniinsuura jirti. Sammuun jeneraalota Teheraan qabbanaadha, garuu qubni isaanii furtuu dhukaasarra jira. Addunyaan amma marii dippiloomaasii sobaarraa ija deebiftee sa'aatiin 0 yeroo ga'u samiin baha giddu galeessaa ifa misaa'elota dachee jalaa baaniin akkamitti akka halkaniin bari'an ija raafamaatiin eegaa jirti. Bubbeen obboroo waraanaa xumuraa ifatti eegalamaa waan jiru fakkaata. Guyyaarraa Sanbata Caamsaa 23 2026 addunyaa labsii addaa fi sodaachisaa tokko Teheraan irraa dhageesse. Iraan biyyi waggoota 40f ugguraan hudhamte. Amma ulee ishee gara warra dhiyaatti garagalchitee gooftummaa ulaa Hormuz ifatti labsitee jirti. Waggoota kurnan darban keessaa ulaan Hormuz daandii daldalaa bilisaa jedhamee warra dhiyaan to'atama ture. Garuu waraana guyyoota 40 darbee sana keessatti yeroo Ameerikaan ugguraa galaanaa labsitee daldala Iraan cufte, Iraan deebii ijaa fi ijaa jedhamu kennite. Har'a Iraan tarsiimoo cufuu qofa osoo hin taane tarsiimoo kaffalchiisuu eegaltee jirti. Akka gabaasni New York Times saaxileetti Iraan dooniiwwan daldalaa ulaa Hormuz qaxxaamuran hundumarraa kaffaltii gibiraa ce'umsaa buusuuf qophii xumurtee jirti. Kaffaltiin kun salphaa miti. Doonii tokkorraa Doolaara miliyoona 2 gaafachaa jirti. Kun addunyaa dinagdee raasaa jira. Mee kana ija herregaatiin haa madaallu. Ulaa Hormuz irraan guyyaatti dooniiwwan daldalaa 100 lakkaa'amantu darba. Yoo Iraan doonii tokkorraa Doolaara miliyoona 2 guurte guyyaatti Doolaara biliyoonaan lakkaa'amu galfatti jechuudha. Kuni kasaaraa waraana sanaa ofuma isheetiif humnaan gurrachuudha. Iraan murtee kana seera qabeessa gochuuf abbaa taayitaa hulaa galaanaa jedhamu ijaarte. Kaffaltii kana ifa seera qabeessaa fakkaatuun hojiirra oolchaa jirti. Wanti hunda caalaa warra dhiyaa dhiphisuu fi teekinooloojii Iraan agarsiisu asitti dhufa. Kaampaaniiwwan warra dhiyaa nuti Doolaara Ameerikaatiin Iraaniif kafallee bu'uura Ameerikaa jala hin seennu jechuun yeroo dhiphatan Iraan furmaataa ammayyaawaa dhiyeessitee jirti. Kaffaltii kana Doolaaraan hin barbaannu, maallaqa dijitaalaatiin kafalaa jettee. Dabalataan yoo kaffaltii kana diddanii daandii nuti isiniif sararreerraa maqxan dooniiwwan keessan ni rukutamu jechuun akeekkachiisa sibiilaa kennite. Mee amma gara Waashingtan adeebinu. Pireezidaantiin Doonaald Tiraamp namichi waraana Iraaniin mo'anneerra jechuun of jajuun dhiphinaan bobaa jira. Inni ulaa Hormuz daandii addunyaati. Kaffaltiin Iraan labsite kun saamichadha, gonkumaa hin fudhannu jechuun labse. Garuu Tiraamp afaaniin iyyuu malee humni isaa lafarratti daangeffamee jira. Ameerikaan ulaa Hormuz alatti galaana Oomaan irraa uggura cimaa gootiin dooniiwwan 94 ol of duuba deebistee bobaa Iraan guutummaatti cufneerra jetti. Kasaaraan Iraan irra geessu guddaadha. Odola akka harka keessatti kuusaan bobaa 80 guutameera. Garuu Iraan uggura kana cabsitee biyyoota bahaa wajjin daldalaa jirti. Iccitiin fi madaalliin addunyaa garagalchuun asirratti mul'ata. Biyyoonni akka Indiyaa, Paakistaanii fi Iraaq waliigaltee dhokataa Iraan wajjin uummachuun kaffaltii kana kafalanii dooniiwwan isaanii nagaan dabarsaa jiru. Wanti hunda caalaa Ameerikaa qaanessu garuu Chaayinaadha. Chaayinaan isheen jawwee sibiilaa taatee Ameerikaan morkattuun kaffaltii kana walitti qabdee fi doonii ishee nagaan dabarsaa jirti. Chaayinaan kaffaltii kana kafaluun ishee abbaa biyyummaa Iraaniif beekamtii kennuu isheeti. Ameerikaan bishaan irraa fagaattee iyyiti, Chaayinaan ammoo qarshii kafaltee bobaa ishee guurrattee jirti. Dhaabbanni daldalaa galaanaa addunyaa dhiphina guddaa keessa jira. Kaffaltiin kun seera idila addunyaa ni cabsa jechuun mormus. Dhiibbaan waraanaa seera waraqaarraa caaleera. Dooniiwwan 1,500 fi hojjettoonni 20,000 ol ammayyuu bishaan Faarsii keessatti guuramanii ta'u. Walumaa galatti tarkaanfiin Iraan kun baha giddu galeessaa qofa osoo hin taane seera galaanaa addunyaa guutummaatti jijjiiruuf qarqararra ga'ee jira. Yoo Iraan hulaa Hormuz irratti gibira kafalchiisuu milkeessitee biyyoonni biroos fakkeenyaaf Indooneeziyaa fi Maaleeziyaan hulaa Malaakaa irratti gocha wal fakkaataa raawwachuu danda'u. Kuni dhuma gooftummaa galaanaa Ameerikaati. Tiraamp mootummaa kuffisnaa jechuun waraana banee har'a Iraan mootummaa galaanaa of gootee addunyaa dinagdeedhaan jilbeenfachiisaa jirti. Addunyaan amma warri dhiyaa of tuulummaa isaanii liqimsanii hidhibtoodhaan gibira Iraaniif ni kafalumoo. Dinagdeen addunyaa ulaa Hormuz jalatti hudhamee du'a jechuun eegaa jirti. Diinni waraqaan of gowwomsuu danda'a. Garuu dachee fi bishaanicha ammayyuu abbaa isaatiin ulaa jira. Eegaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News guyyaarraaf qabannee dhiyaanne asuma irratti goolaamaa kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa.
Gaxumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.